waa sinitti dubbadha barsiisaa torbana furiif itti fufu jalqabaa jedheen dhufee moraalittiin dubbii Waaqoo dubbatanii Waaqayyoo namaaf kenna. Moraaliin namaa yeroo kufu namni danda'ee dubbii Waaqoo dubbatu discouraged yoo ta'u jechuudha. Moraaliin nan jedhu. When you are in discouragement, you can't speak the word of God. Kanaafi egaa ani qophaa'een dhufa baay'ee qophaa'e irratti jedhe isin immoo garaa qophaa'aa yoo qabaattu ta'ee wal kibhachuudha. Amma iddoo sila eebbaan dubbisee iddoo lama duwwaan dubbisa. Lakkoofsa lama duwwaa baay'eessa godha dhaggeeffadha. Lakkoofsa 1 fi 7 dubbisa. Egaa daagim jira obboleessi koo Waaqayyo isaa eebbisuu ilma koo obboleessa koo nu gargaaraa iddoo tokko dubbisu jechuudha. Waaqayyo Museedhaan Israa'eloonni kennaa akkanaaf kennanitti maalan jedham? Israa'eloonni meera deebi'ame maaliif akka itti haasoftuusin kennaa akkanaa kennanitti maaliif jettu? Anaan sodaadhu laataa yoona sila nambarree himmayyuusin kennaa akkanaa kennanitti jedhame kennaa akkanaa kennanitti itti himi. Nama garaansaa akka kennuuf ajajee hundumaa irraa kennaa sanaa fuudhaa. Kennichi maa irraa jalqaba? Akka itti bira darbuun qabu amma siinuma inni itti fufa. Wanti isin isaan harkaa fuutan maalirraa jalqaba? Mee jedhame? Warqee, meetii, sibiila boorrajjii, uffata, jirbii, bifa waaqaa, dhiilgee, bildiimaa, quncee talbaa gaarii, rifeensa reettii, gogaa korbeessa hoolaas isaa diimeffame, raroo hoolaa, bishaan muka laaftoo, dhadhaa ejersaa, ibsaadhaaf dhadhaa ejersaa akka dibatamuuf ixaana foolii tole fi urgooftuu, callee sardookiyoos, callee gati jabeessa, kan biraas dirata fuula duraatii fi qomee akka gaachanaatti kaa'amudha. Okay. Warqee irraa jalqabaa lakkoofsi 7 immoo callee sardookiyoos inni gara biraadha. Callee gati jabeessa. Callee gati jabeessi maa inni afaan Amaariffaan? Yookiin immoo Ingiliffaan? Okay. Callee gati jabeessi maa inni Amaariff yookiin Ingiliffaan? Callee gati jabeessi inquu isa jedhamu. Afaan Ingiliffaan immoo pearl isa jedhamu sana. Isadha. Warqee irraa jalqabaa inquudhaan fixa. Kana naaf kennaniidha. Waaqayyoon kadhannu. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Mana kee keessatti dhumnee teenyee si dhaggeeffachuudhaaf qoodannuu kenname yaa Waaqayyo. Carraa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo akkan dubbadhu na gargaari. Sabni kunis gurrisaa dhagayee garaasaatti akka fudhatuuf adaraa yaa Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan saba kee gargaari. Yeroon kana booddee jiru hundumaa irratti maayii ba'i maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen.
amma yeroon dhufu ganama dubbii waaqayyoo anillee allama dubbachuu baay'ee dadhabeera nan didaa namoonni garuu na dirqisiisu dubbii waaqayyoo dubbachaan ture afaan Amaariffaa san irraanfadhe DC kana nama durna beekutu daraa innananii dubbataa ture senachi ba'umoo sen fiigaa dhufu ijoolleef mana banuudhaaf badaan teenyee saganticharra fiigeen dhufe waldaa DC dhaggeeffataa dhufe sagantaan isaa dhumee carataa tele zoomiidhaan awwadaaddaru naani warqee maraa sadii gara waldaan ga'e 5,600 ga'anii balbalan banan ture disconnect godhe telefoona ko 5,600 waldaa bitachuudhaaf itti irratti hojjetu baay'ee jechuudha. Kana waa'ee kennaa irraati waa'ee warqee irraa jalqabeeti inquutti fixaa amma ani gaa dubbii waaqayyoo kana keessaa lakkoofsi tokko amma mata duree keenyadha. Waaqayyo Museedhaan Israa'eloonni kennaa akkanaa kennan itti miidhe. Kennaa akka maal godhaniif irra deebi'aa san sila jedhaa kennaa akka maal godhaniif akkanaaf kennaniif itti naa himedhe eewun akkanaa kennan jedhu huizi waaqayyo waaqa jiraataa kennaa lubootaaf akkanaa kennaniif kennaa abbaa wangeelaatiif akkanaa kennaniif kennaa maanguddootaaf akkanaa kennaniif miti kennichi an eewuti eewubbaansaa waaqayyo waaqa jiraataa kennaa akkanaa kennaniif itti naa himedha. Abbaan gammachiis immoo naa qaba kan isaan himu itti naa himi kennaa akkanaa kennaniif kennaa barbaadaa kennaa fudhata waaqayyo. Mana waaqayyoo keessatti kennaa ayinataa 4 jira. 4 kakuu moofaa keessatti namara irraa jalqabe kana kennaa sixootaa tokko isadha ni lammaffaa kurnaffaadha inni sadaffaan wareega silat jedhamu gajjira kakuu moofaana keessa dubbii waaqayyoo keessa kennaa jira kurnaffaa jira wareega jira narfaffaan angafa jira bakur Meja asal nama jadi Arvansa kena kurnafa warega anggafa kana arfan guya sambata furno nu barbada arra isa kena na yom fite torbana ramos atau tufna chut kena mine what is a gift just literally. Don't go to the meaning. What gift means to you? Kenna mine isn't it? Just interpretation is in God. Literally, no. Kenna mine. Kenna okay. Kenna mine. Reason is in God. What is a gift? ለወዳጅ የሚሰጥ ልግስና nama jaallatanis nama kabajanis ho'a kan ittiin agarsiiftan jechuudha. Kennaa jechuun nama jaallatan nama ulfinaa laattaniif kan ittiin ho'a keessan respectionii keessan jaallachuu keessan kan isin ittiin mul'iftan dha kennaa. Nama jaallatanii fi kennaa laattu. There is no gift without love. There is no love without gift. Kennaadhaan jaalala keessa mul'iftu jaalalli immoo kennaadhaan mul'ata. Kana eewurraa barre Waaqayyo waaqa jiraatarraa barre kana. Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallate
tokkicha ilma isaa amma kennutti. Ameen ameen. Kanaaf kana namarraa barre miti, profeetirraa barre miti, raajiirraa barre miti. From God himself. Waaqayyo Waaqa jedhamtu kennaa ilmaan namaatii kenna. Kennaa Waaqayyo ilmaan namaatii kenna immoo wanta miti, sharfee miti. Kennaan namoota tokko tokko baay'ee sillee yaasisa. Namoonni keenya addoon itti guddadhee akkaataatti saree tiriitii godhanii baay'ee siin gaddisiisa. Cabsaniiti akkasitti darbatu balbala duratti sareetti. Amma sareen sun tun dubbatti ta'ee mee ilaalamee iddoo isaa dhaabadhaati. Kutanii owwaara keessa si buusan asii darbatanii achi futee akkasitti sareen nyaata sana jalqabdi. Kennaa akkasii jechuu miti. Kennaan respekshinii keessan ulfina keessan kan isin ittiin mul'iftanidha. Jaalala ulfina qabdan abbaa sanaaf kan isin ittiin mul'iftanidha. Namoonni nama jaallataniif nama ulfina kennaniif kennaa kennu. Kan ammoo kan nu barsiise Waaqayyoon isiniin jedhe. Akkasumaan amma tokkicha ilma isaa Yesuusin kennutti ilmaan namaa jaallateedha. Akkasumatti attamitti akkasumaan akkasumatti nama ilmaan namaa jaallateedha. Akkasumatti amma gaa yeroo baay'ee yeroo tola kennamu al tokko tokko gatiin isaa nama biratti rakasa. ለሰጪው ግን ርካሽ አይደለም። ጋቲ ቶላ ፍረተኒፍ ሲን ቶላ ጋቲ ሲን ትከነሜ ፍራካሳ ፈካቹ ደንዳ ኢኒ ሲኒ ከነሱን ገሩ ጋቲ ትባሴና አሜን። ከና ፉለ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታቲ ዋቀዮ ልቡ ኢልመሳሳ ጋፈተ ከናን ኑፍ ከነሙ ቀራንዮ ጉባራት ጎልጎታራት ኢልሚ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታ መታሳውፍ ከን Hallelujah. Ani isinif kanan kennu lubbu kooti jedhe. Enan Petros sat jedheti ani lubbu koonan kenne jedhe. Itti galagalee Petros lubbu kennaa laattaa jedhe. Wangeela Yohaannis 19 keetti. Petros lubbu kennaa laattaa jedhe. Utuun daangoon lammeen iyyin sadii nagan ta'e. Kanaaf obboloota ko lubbuu isaanuu kenne akkasitti nu jaallatee jira Waaqayyo. Kennicha gaa ofiisaatiif gaafate. Waaqayyo kennaa barbaada, kennaa hin simata. Maaliif nu gaafate Waaqayyo kennaa? Harkaanaa fuudhii jedhe maa gaafate? Why did he ask our gift? Warqee irraa jalqabee amma hinquutti callee gati jabeessa. Maaliif nu gaafate Waaqayyo? Na duukaa jirtu na duukaa. Waaqayyo hiyyeessa miti. የሰማይና የምድር ፈጣሪ ዋቀ ከናርዲ ከነ ከሰ ካንጉቴ ሁንድኑ ጫሌን ጀነማቲ ሙለቱ ጫሌን ገት ጀቤስ ኢን ሙለኔ ዩኒቨርሲቲ ከነ ከሰ ካንጅራን አርዲ ከነ ረካንጅራን ጋላና ከሰ ካንጅራን ሁንዱምቱ ከንሳት ሜፋርሳ ኑዱብፍታ ሸንተማ ቶርባማ ኩረ ፍሪት ዳግም ከነ ብረካይ kana mattin kenni nama baatuttasi dhagaagame maaliif nu gaafate Waaqayyo kenna? Go ahead. 57:14 macaafa faarfannaati. Ani nan dubbadhaa ati immoo dhaggeeffadhu yaa saba koo. Ani Waaqayyo keeti. Amen. Yaa Israa'el ani sirratti dhugaa nan ba'a. Ani aarsaa keenan dhabe jedhee sin komadhu. Aarsaan qalma keetii yeroo hundumaa fuula koo dura jira. Ani dallaa keetii tuntunoo karra kee keessaas korbeessan fudhadhu. Bineensa caakkaa keessa jiraatan
bineensi caakkaa keessa jiraatan hundinuu horiin tulloota kumarratti bobba'anis kan kooti. Horiin iddoo meeqatti bobba'anii? Tulloota kumarratti. Horiin tulloota kumarratti bobba'an hundinuu kan kooti. Mee jedhame? Kan kooti. Ani simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaa beeka. Warri bakkee keessa adeeman hundinuus kan kooti. Biyyi lafaa wanti isa keessa guutes kan koo waan ta'eef anutuun beela'eeyyuu sitti hin himadhu. Ani foon korommii nan nyaadhaare yookiis dhiiga korbeeyyii nan dhugaare. Waaqayyoof galata aarsaa godhii dhiyeessi. Wareega kees abba isa hundumaa gararraaf baasi. Wareega kee? Abba isa hundumaa gararraaf baasi. Baasi. Isa gaafa wareegaan dubbadha. Wareega sasilaa san sila siniin jedhe. Amma garuu akkasin hubattan kanan barbaadu maalidha? Elaa ani tulloota kumaatamarra warri jiran hundinuu, caakkaa keessa warri jiran hundinuu, inni balali hundinuu, inni ardiina jiru hundinuu is mine. Kooti. Sitti ni maddaa yoon beela'e immoo jedhe. Sitti ni maddu ani qaabaa jedhe. Garuu Waaqayyo maal baasi? Maal kee baasi? Mee jedhame hundi keessa maal kee baasi? Wareega kee baasi. Gaafa wareegaan isin dhufas baasi jedhe. Kanaafi kennaan nu gaafate Waaqayyo yeroo baay'ee akka nu gaafatu akka dubbiinsaas nutti dubbatu beenna. We know deeply and detail, but we ignore and pass by. Wallaalee miti beenna keessi keenya baay'eessa godhee beeka. Kennaa kan nu ilaanneef gatii barumsa isaa dhabnee miti. Mee ergaa Qorontos isa ta'u nu dubbisime. Gatii dhabneef utuu hin ta'in rakkinni keenya waan tokkodha ishee dhagaaga. Mee jedhi mee daagim. Qorontos isa lammaffaa 8:5. Yaa obboloota nanaa gocha ayyaana Waaqayyoo isa waldoota kiristaanaa biyya Maqedooniyaatiif raawwatame akka beektan hin barbaanna. Rakkinni baay'isee yoo isaan qoreyyuu safara malee gammadanii, deegni isaanii baddu baasa yoo ta'eyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru. Isaan jaalaluma isaaniitiin hamma humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaa nan ba'aaf. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf gocha ayyaanaa kana keessaa akka hirmaataniif cimsanii nu kadhataniiru. Isaan waan nu isaanirraa abdanne caalaayyuu godhan. Duraan dursanii Waaqayyootti of kennanii booddee immoo akka fedha Waaqayyootti nuuf of kennan. Duraan dursanii na booddee jedha. Duraan dursanii Waaqayyootti of kennani. Achi booddee immoo nuuf of kennani. Sagaleedha. Duraan dursanii jedha. Waaqayyootti of kennani. Achi booddee immoo nuuf of kennani. Maalidha rakkinni keenya yoo ittanan keenya barumsa isaa dhabne miti. We surrender. We need submit ourselves. When we are asked, we tell to people that we love God, but we are liars. Duraan dursanii Waaqayyootti of kennan jedhe. Maal waan sadi iddoo sana keessaa hubattan tokko iyyummaan isaanii gadi fagoodha. Tokko. Lammaffaa kennaa kana keessaa qooda akka qabaataniif nu kadhatan jedhe. Kennaa kennuudhaaf nama kadhattuusin. Mee dubbisi yaa dhaggeeffatanii. Please listen to it. Baay'isa godha dhaggeeffadhaa. Rakkinni baay'isee yoo isaan qoreyyuu safara malee gammadanii, deegni isaanii baddu baasa yoo ta'eyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru. Isaan jaalaluma isaaniitiin
hamma humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaa nan ba'aaf warra Waaqayyoof ol qulqullaa'an gargaaruudhaaf gocha ayyaanaa kana keessaa akka hirmaataniif cimsanii nu kadhataniiru. Agartanii saba Waaqayyoo gargaaruudhaaf waldaa Waaqayyoo gargaaruudhaaf kennaa isaanii kennuudhaaf cimsanii nu kadhatanii. Why do you beg people to help? Maayini beektu ijoon Samaari deewettanii because they surrender and they submitted to God. Waaqayyootti gatii namni of kenne calleensaa homaa tokko iyyuu miti. Namni Waaqayyootti of kenne horiinsa waan tokko iyyuu miti. Hin ufteetti jiraatta carqiidhaan maranii achi keessa na kaa'u buru. That's it. Kanumadha. Maaliif harka Waaqayyoon arginu bara jireenya keenya nuyi beektusin? Lemindi nu እግዚአብሔርን ክንደማን ለማመደው irree Waaqayyoo dandeettii isaa humna isaa aangoo isaa maaliif hin shaakalu jettanii we didn't surrender. Itti of hin laanne namatti of hin laanne wajjinatti amiti wallaansoo qabee ofummaa isaa agarsiisa Waaqayyo. Duraan dursanii meeshaa galee galgala galaa irra deddeebi'aa dubbisaa duraan dursanii Waaqayyootti of kennanii achi immoo nuuf of kennaniidha. Namicha tokkotu Waaqayyoon sin jaalladhaa jedheetti goromsa bayeetti qabu kenneef callumee Waaqayyo. Maal sangaa gochuun irra ture ilaali sangaa fidi callumee Waaqayyo. Oo kana laate kana fidi. Oo sana laate sana fide jedhama. Finally Waaqayyo jala callumeenaan hoo kanaan fudhee erga barbaadde immoo maal akka baree kana caalaannaan isan barbaade Waaqayyo. Amen. Maal barbaada? Submission. Oh Waaqayyo nu gargaaru. Amen. Submission. Of kennu. Of kennu kennaa kee barbaada miti. Dhimma kennaa kee saniin qabu jedhe tulloota kumarra kan jiraatan kumaataman ankooti isaan jedhe. Siin barbaada. Siin barbaada. Duraan dursinee kennaa keenya dura akka oblaan nu barbaada. Abrahaam jedhe Waaqayyo. Jennaan ilma kee tokkicha qabdu kana laqiitii aarsaa naa godhi tulluu koo Mooriyaa irratti jedheen. Gurra kooti moo hin jenne. He noticed that once. Tulluu Mooriyaa irratti laqiitii naa qal ilma kee. Aadaan kaanee hafuura baafataan kaanee gadameessa du'aa keessaa inni ba'ee inni baaseedhe. Ibroota 11 inni gadameessa du'aa keessaa baasee erga mucicha aarsee booddee mucicha kaasuu barbaadeeti jedhe. Hallelujah. Amen. 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 Gadameessa du'aa keessaa inni baase. Gadameessa du'aa. Pireediin hin jiru tokko hin jiru gadameessa du'aa. Fuudhee ka'eedha dubbii Waaqayyoo qoraan fe'atee harree irratti billaa fudhatee tulluu Mooriyaa jechuun addoo manni qulqullummaatti ijaaramedha. Guyyaa sadii halkan sadii adeemee laffaasisee amma kana Waaqayyo qoraarra barrabee ilma isaa yeroon akkas diriirsu Abrahaam jedhe Waaqayyo Waaqarraa. Hallelujah. Seen sagalee dubbisaa addoo kana ga'u nannaan. Abrahaam jedhe akkati mucaa kennoowwan argeera. Mee argeera jedha? Argeera. Mee jedhame? Argeera. Argeera jedhe. Arguu barbaada. That's what he need. He want to see. Arguu ilaaluu barbaada. Harka kee mucaa irratti hin diriirsin kaasirraa jedheen jedha. Si akkas galagalu oolaan iddaan hidhamee iddaan jira. Hallelujah. Amen. Maal jedhe mucaani billaan kunooti qoraan kunooti meerree oolaan jennaan Isaaq
si'anni kana gonogonu abbaansaa maa jedhe Abrahaam? Waaqayyoon qopheesse. Waaqayyo hin qopheessa jedhe. Dhiisi erga jedhee booddee yeroo akkas galagalu hoolaan qophaa'eera. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Argeera jedhe. Arguu barbaada Waaqayyo Waaqni jiraataan. Argeere seera uumamaa 22:12 irratti. Ilaagaa saba nana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo kennaa keenya in ilaala. Argeera in ilaala. Tokko. Hin miijana. Lama. In kabaja. Sadansaa toora tooraan sitti dubbadheen fixa. Ni jalqabaa kennaa keenya in ilaala. Maarqos 12 daagim 41-44tti. Sa jalqabaa dhaggeeffadhaa gaa kennaa keenya maal godhan jedhe? Ni ilaala. Hundumti keessaa maal godhan jedhe? Ni ilaala. In ilaala Waaqayyo. Go ahead. Al tokko Yesuus fuullee qodaa buusii taa'ee yeroo namoonni horii qodaa buusii sana keessa buusan in ilaala ture. Namoonni warri badhaadhotiin baay'een horii baay'ee keessa buusan. Haati hiyyeessaa tokkos dhuftee horii sibiila diimtuu kan akka saantima 2 qodicha keessa buufte. Yommus inni bartoota isaa ofitti waamee, dhuguman isinitti himaa, haati hiyyeessaa kun warra qodaa buusii sana keessa horii buusan hundumaa caalaa buufteetti. Isaan kun hundinuu bultoo isaanii irraa hafee kan kaatan keessaa qodaa buusii keessa buusan. Isheen kun garuu danuu hiyyuma ishee keessaa bultoo isheetiif waan qabdu hundumaa qodicha keessa buufte jedhe. Bultoo isheetiif bultoo isheetiif waan qabdu hundumaa eessa buuftee? Qodaa sana keessa buuftee. Yeroo namoonni kennaa isaanii akkasii sila fiddanii kennitan sana kun by the way akkaataa warri taa'udii kenna mana kana waldaan as kan dhufe dhowwuun barbaanneen baay'een jaalladhe akkaataatti isin asraata isaa ta'uu buusee tofuutan I love it. Kun warra Yihudii akkaataa isaa itti kennan inni mooddana ta'a kuno. Sila dana ture ni qodichi akka taa'ee ilaalaa jedhe. He was looking and watching. Hundumtuu abbaan 1,000 dhufee keessa buusee jira. Abbaan 3,000 dhufee keessa buusee jira. Inni malaalan. He was watching. Si'atti birrii tokko marmartee as baatee dhuftee akkas gootus. To whom are you giving? To whom am I giving? Ufan kennaa jira. Yerootti birrii 100 marmartus, yerootti 300 marmartus, inni ilaala, inni argaa. He sees. Addoo taa'u sanarraa ol ka'ee yaada kennuutti ka'e egaa. Gooftaan Waaqaatiif lafa jarana jedhe. Hin dhageessu jedhe. Kenna warra kennan silaa hundumaa keessaa jedhe. Yaada hiyyeessaan agartuu jedhe. Ishee caalaa kennee jedhe. 2 cents? Is it a gift? 2 cents. Ishee caalaa kenne hunduma kana caalaa jedhe. 1,000 kan kenne jira akkan sila jedhe. 100 kan kenne jira akkan sila. Ishee caalaa kennee jedhe. Attam jennaan danuu hiyyummaan ishee gadi fagoo jedhe. Hin dubbatamne keessaa jedhe. Waan qabdu fiddee ofii ishee wajjin keessa buuftee jedhe. Ofii ishees isa qabdus achi keessa buuftee. Tirfiirraa kennu warri kaan bu'aarraa akkaawuntii isaanii keessa waa jira. Oomaa waan abdatte boriif hin qabdu, iftaaniif hin qabdu, waan qabdu fuutee achi keessa buuftee. Inni ilaalu gaa ka'ee yaada kenne.
gooftaan bara baraa mootii waaqaatiif lafa ka itti kennee ka hullu abilxaaxaale jedhe tokko hundumarra caalaa laattee ni gara biraan immoo waan qabduu fi ofii ishee laattee waan qabduuf ofii ishee laattee Aggarii wanta tokkotu dinqee yeroo manaa baate yeroo haadha manaa Abrahaamiin cicciga'uu barbaaddee ulfi garaatti hafuu yeroo manaa baatu ergamichi dhufeeti beenu galiqeetti jedheen achisitti Elroo'i jetteedha. Elroo'i jechuun Waaqayyo na ilaalaa jechuudha. Waaqayyo si ilaalaa, na ilaalaa. He sees us. Inni Waaqaam. He sees us. Al tokko ni jaajila kee tajaajilaaf mindaa koo moo waan argadhu isinitti himu xinnoo tokkodha tarii doolaara 15 laata jetti miizaariyaa irratti yookiin immoo doolaara 20 argadha naan jaajii konfiraansii healing ministry kana geggeessinaa namoonni fayyuu miraakilii gurguddaa godha Waaqayyoo na wangeelii lallabamaa jaajjiin naqe achi booddee qodaa buusii fudhatanii ka'an namoonni buusii sassaabuudhaaf allaf jalan qophaa'a si'a isheen kaatu birrii zirzirii barbaadu namni birrii zirzirii barbaaduuttan ka'e birrii zirziriin qabuun maaltu na kee jira kudhanan fuudhee kennaare bara sanaga kuni taaddu wajjin walitti dhumne maybe 30 years 31 years ago birrii kudhan kennan jire taa'e dhiiseen taa'e maal gooftaa maalan godharinaan hafuurri qulqulluun audabili utuu naga'u isa kiisii kee keessa jiru kenninaan jedhe isa kam isuma kiisii kee keessa jiru kenni elaa kasanu birriin kudhananaaf yeroo sana guddaadha birriin kudhananaaf yeroo sana guddaa fuudheen elaa hidheechi keessatti tagalaggalku bakka galanni Waaqayyoof haa ta'u dhuguman isiniin jedha aranga shadhe መታዘዜ ደግሞ ባረከኝ ታከች በቃ ናንታለ እንባኔ እንገል ግሮዚን ደሞዘ ኮቲ ብሪ ዲበላ ግሮዚን ሳ ኔቲ ሞነ ጋፈቲና ብሪሸን ተሚላ መፈካት ጀት ከነገው ይባብችን ተሚላ ሶሪ እና ቺቦዴ ነንገሌ ነምጂ tokko irbaatana waame galgal haruma karaarraa gale buddeena na nyaachisanii nyaadhee xabanne kun spaayisii baasaa hinaan jedhe taayipiraayitarii tokko yeroo sana beektu taayipiraayitarii warri si anaan beektan taayipiraayitarii waan ammanaa tokko jira achuma irratti rukuttuu achuma piriint aawut sinii godha baatanii deeman saamsonaayitii qabdi namoota meeqa akka beektan hin beeku kas gootee achuma baafti waraqatas achuma irratti murrukuttuu taa'anii qaba oo maayinaa baasa malee jedhe ganama fuddee dhaqeettananii mucaa tokko hiriyaakoo tokko taadduun beetti abbabeedhamaa suuqii qabaa kanaa gurgurii amma argitetti 300 400 500 amma argitetti naa gurguriin jedheen ano torba lamattuun gurgurama yaanne ganama achirran darbaayyuu na waame gurgurameera inni sun jedhe meeqattennaan
Ollitee meeqattinaa 350 waaqa osii haa eebbisu jennaan taa'e gaachedee birrii akka itti dhaayidhaa 3 fideetti kenna. Lakkaayedhe maalan lakkaasitu lakkoofsa beekamee kaannaan 3,500 si gurguree. Dhageessaniitu waan jedhe. This is from nowhere 3,500. Engedda birrii 10 olladdaa har'a ammaaree fidee gad naqesitti. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Maariyoon beelee sitti ni maddaayedhe. Ittiin si ilaaluudhaaf si gaafata malee, ittiin si eebbisuudhaaf si gaafata malee, hiyyeessa miti Waaqayyo qaba. Ameen ameen qaba. Baay'eedhaan koo dhuga ba'umsi waa'inuma koo dubbachuun xuruu miti malee. Keessumatti faayinaanshalii baay'ee dhuga ba'umsa baay'ee guddaan qaba. Harka Waaqayyo argeera, irree Waaqayyo argeera, akkaataan itti isin ilaalu dhugaan isinii ba'an bara koo keessatti nama laala Waaqayyo. Garuu nama saatuun jaallatu. Noomuun bareessa miti Waaqayyotti. Amma torbanarra waa'ee asraataati kan nu ilaallu. Asraata jechuun maal jechuudha? Tithe jechuun maal jechuudha? Yookiin immoo what does that mean? 1 out of 10 jechuudha. Tithe jechuun 1 out of 10. There is no any definition needed. Maglacaa gara biraan barbaadu asraat jechuun asrii keessa tokko jechuudha. Yookiin immoo 10 keessa tokko jechuudha. 100 keessaa hoo 10, 1000 keessaa hoo kanuma jechuudha bakka. Maglacaa gara biraan barbaadu. እግዚአብሔር ባለ ዕዳ አይሆንም፣ ይሰጣል። ሃሌሉያ። ወረሳ ፈቦ መመኑን ዱማ ያሳጭዳል። ገለኒ ሳፈተው ሂናምሲሳ የሮና ታዱ ወጅንጋ ለዳበነ ያኒ አባን ኮሲሳ አቲ ኮሲሳ ኦቦሎኒ ኮሲሳ ኦምቱ ዋንቶ ኮንጅሩ አመሲን ፉሲሳ ናንጀ ጋፍተኩ akkuma jedhu daggasee qillitti yaale diggis gara nama kuma meeqaan isiin jedha sargii sana irratti hirmate yeroo sana abiyootiin cabee yookiin immoo wayyaaniidhaan bakka bu'ee mootummaan jechuudha waldaan kiristaanaa canaannaqeera. Al tokkotti nama 600 siifnee waldaa miseensa goona 600 at once. Waanna warra beentee fuudhanii katamaa Naqamtee keessa inni gamasi waldaa muluu wangeelii waldaa garanaati hizbi dangagga'ee chitti nu ilaasha dhufa. Amma sana keessatti irree Waaqayyo harki Waaqayyo inni naa wajjin ture jabinaan humna isaa mul'ise faayinaansiidhaan ምንም ሳይጎል አንዳች ሳይጎል ቢሴዳን ሻት ምንዳን ስለስኒ ጀደረቱ አንደበለምነ ናምኒ ፋይናንሲ ለገርጋሬ ሲንጅሩ ተቆዩ ኢልቄፈነስ ብሪኩዳኑ ዳቻሴ ፊዴ አከሲት ኢሬሳና ጋርሲሴ ዋቀች መቃዋ ቀዮ አልፋቱ kuna nafu angudda isini fizbarumsa taa'e itti maayira yeroo baay'een bisu waan ma toilingiidhaan nufu sanarratti fookasiin keenya mindaadhuma keenya gaytee fi taamiraawii እግዚአብሔር እጅ ለማየት ዝግጁ አይደለንም። ፎከሲን keenya inkaamii keenya ishee bakka ishee irratti kaalkuleet godhee ishee irratti akka itteenya nuyi respect Ega irresa sajaba ilala irresa sajaba humna sa sajaba anammarratti damozan jira dun jira damit sanni jiraachisa maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Lammata in ilaalaa irratti dubbata jiram lamannaaf
ለማፋ ገባብዱ ለሸ ለማናፍት ንለማፋን የምናደርግ የምንሰጠውን ስጦታ የምናደርገውን ሁሉ ይመዝናል የሚጀና ዋቀቸው ዋንጎን ሁንዱማ የሚጀና ዋቀቸው የሚጀና ዳ የሚጀና ማይሬ بالتاسوري مايري واقع يوم لا مانه تكل فارس جل سنة سيادو فيه كمايد مي جنمت أركاكوت سالبت أرجمت سينجرا واقع يودين تمزنك اللي تجني جدين مي جنا واقع سيرو ماما أفور صديف أمشانيت نمالالا منو فدوبس سيرو ماما أفور صديف مشانيت ميجد غيابا يبودي قاين وانت لفرا غلفتر أندو بس أدوبس توكو كاس يفهم أدم هوان هذا مناسا برجعه إشينيس ألفوفت إلما قاين جدا مدرس إني غرغار سواق أيوتي نما توكو غدا ديرا أني غرغار سواق أيوتي نما توكو غدا ديرا جت اتدبلتس أبوليس سا أبيلين ديس أبيل تكسيتو هولاتا قاين غرو قطو تاي غيابا يبودي قاين وانت لفرا غلفترا واق أيوف كنا ديسه أبيل اسمو هولو تسا كيسا warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse waaqayyo gara Aabeeliif gara qalmasaa faara tolaadhaan hin ilaale gara Qaayiniif gara kennaasaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle kanarratti Qaayin aaree boba'ee mataa buuse hinga obboleessa isaa ajjeese amma gaa inni suni laatissa oolaasaa raayida gara cooma isaa dhiyeesse sammaa miti translationii originiin wal bukkee qabeen ilaaleen asirra kaadhee dhufan seen dhufu the origin translation ila abeen hoolaa isa hangafaaf isa coomaa meeqa jedhamina duukaa Sangafaf, angafas, malidas, comadas, hinne seda. Siani dia suakayo, fara toladan, arkafudatida. He received it. In the mo, lafakota, minanda, gujata, fi, bokollo, malkota, sana kalanjit. Sana kalanjit. Konna sarra sagalfaterra inni eesseedha waaqayyo gara Qaayiliif gara aarsaasa in ilaalleedha kanuma jedha akkana amma jedhu sinin jedha gara Qaayiliif gara aarsaasa in ilaalleedha waaqayyo maalidha sagalee waaqayyo tolaadha taaneo waaqayyo maalidha an malte biya la faru bere Jesus amal biya la fatin ifa biya la fatin waaqayyo ni mo malje sagale waaqayyo ifaida yero ifni sinirra galagalu maltu sinala churachi dukkana likiti nama dalachuudha iftirra galagale chun dukkana tulikimse chura namicha waaqayyo nurra galagalu nu aawoshu gara kenna sasin ilalle gara sasin ilalle so what is life after this ma inni rega jireeny erga waaqayyo sin ilalle millanna waaqayyoti ala irtate if you are cast out what's life for you after this so what is life tari se choshe sheduma harashe okinimo shefidelat abbanko gabare qonna
hin qochisiisu qotu quunnaadhaan safaramee gala gombisaatti isa jalaa yeroo baay'ee adda isa jalqaba safarameerra ergamoonni akkuma geddaramanii kennaa mana gurguranii fidanii birriilla ergamoota jala kaa'u. Inni kalaadii qabu gurguree fida, inni mana qabu gurguree fida, dafee fita kan. Hanaaniyaaf Saphiiraan haadha manaaf abbaa manaati. Namoonni kana hundumaa argani isaanis waa'ee gooftaa fudhataniiru. Dhaqanii kalaadii isaanii gurguranii lafa isaanii mana isaanii gurguranii dhufeedha. Amma lallaannu jedhan. Warri kaan maal godhaa turan? Waan gurguran hundumaa fidanii miilla ergamootaa jala elaa kanatti gurgureechi jala kaawwe. Hin dhufe Hanaaniyaan Phexros dhaabatee iddoo koo kanaa jedhaa jira waan jedhu dubbii Waaqayyoo. Hanaaniyaa meeqatti gurgurte sin jenne? Maal gootan isin jenne? Hafuura qulqulluu gowwoomsitaa jedhe. Si'uma afaan isaa keessaa ba'u. Hanaaniyaa hafuura qulqulluu gowwoomsitaa. Kanuma dubbate kaa hin baasan reeffa isaa jedha. Haati manaa takka turtee dhufte Saphiiraan sila mari'atan isaanoo ishee isuma jedhetti isuma abbaan manaa kee meeqatti isuma walii galan itti himte miilli abbaa manaa kee gadi baase isiinis si baasa jedhe kaa. Where the glory of God is, addoo ulfinni Waaqayyoo buufate keessa namoonni deddeebi'oo ta'e of eeggannaa guddaa barbaachisa. Addoo ulfinni Waaqayyoo buufate keessa dhaabatanii sobuun, dhaabatanii gowwoomsuun hin danda'amu. Addoo sana kan danda'amu wayitta qalbii diddiirrannaadhaan. Honestly disclosing yourself to God. Elaan akkasi jechuudhaan duwwaa araarri Waaqayyoo gara kee dhufa. But when you try to cheat God, you can't escape. You can't escape. You can't escape. Akka jedha sagalee Waaqayyoo libbi sawwaraውን ያውቃል jedha. Sagaraan dhosse beeka jedha. Kanaaf obboloota ko ስንሰጥ ስጦታችንን ስናመጣ በግዳጅ አይደለም ያመጣ ነው። ኑን አስገደን ዋቀኝ ሞርማው ደኮኬ ላተሞላቱ ለምቲ ኖ we live the consequences, of course. We live the consequences. Isa jiraanna garuu rukuttaan hin jiru. Inni dhuma ለክብሩ የምን ሁሉ ያከብራል። ዋኑ የልፍነሳቲፍ ከነን ወንዱማ ጎን ወንዱማፍ ከበጀ ቀባ ዋቀይ አሜኑ ድከሰን ማርያም ሽቶ አልባጥሮስ ፊደቴ ዱፍቴ ታንጎቴ ጨብስቴ ሚለ ሰረት ማታ ሰረት ገደንገላፍቴ አሜን አሜን ዱብ ጀናን miilla isaa jala jilbeenfatteedha. Rifeensa seetti mataasaa miilla isaa xaraguutti imimaansee lafa dhiquutti ka'eedha. Waan lama sadii jira gaaddoo sana. Simoontu mana isaatti waameedha Lukaas irbaata mana Simoon irratti kun ta'e. Simoon inni irbaata waamee raajiidha mini dubartiin kana uftee ishee miilla isaatti bubuutu jallume ilaalaayi jedha garaasaatti maal kun jedha
Achi booddee warri kaan ganaa dubbatu gaa. Simoon jedheen naan namichi tokko horii liqeeffatee birrii 50 inni kaan immoo 50 liqeeffatee lamaanuu waan laatan namnaan dhiisee fedhe. Eenyu dhiisee? Eenyu firra dhiise? Tokko 50 liqeeffatee tokko 50 lamaanii funniisee den ofirra dhiise naan 50 kaa'e. Egaa dubartiin kun jedhe baay'ee jaallatteetti hoo waan ishee cubbuun ishee inni guddaa dhiifameedhaaf jedhe. Ameen ameen. Tokko inni gara biraan warri kaan immoo kedhan Yihuudaan fa'a maaliif balleessiti warqee kana birrii 300 gurguramee hiyyeessaaf kennamaa jedhe. Doolaara 30,000 bara kanaatii oolidha. Jettoon sun maaliif balleessiti jennaan afaan qabachiise sas hiyyeessotaaf hin kennamuu gurgurameenaan hiyyeessonni isinii wajjin oolu borisiftaanis hangaruu borififtaanis hin duukaan jiru. Owwaala kootiif mattaasabiyaadhaaf yaadannoodhaaf reeffa koo dibdeedhe. Ameen. Ameen ameen. Kanaaf obboloota ko waan nuyi goonu hundinuu fuula isaa duratti hin mijanam. Ulfina qaba. Ulfina qaba. Hin kabaja. Achi maali achi asii dubbachuutti kaan qab godhe afaan isaanii. Maali sooftaanis torbees hin duukaa jiru jedhe. Laattanii jedhe. Ishee waan gaarii goote jedhe. Sadaffaa bara wangeelli kun lallabamu hundumaa maqaan dubartii kana lafatti hin dhahamne hin jiru jedhe. Kunoonu maqaa dhahan jira. Yaadannoodhaaf odeeffamti jedhe. Hiyyeessa dhuu fuudhee cubbamtuu ishee jedhamtu fuudhee maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Obboloota koo amanamoota nuyi. Are we trustworthy? Are we faithful to God? An adda dhaabadhee afaan guutee wangeela akkan dubbadhu kan na godhu amma naa galetti nan jiraadha. Akka inni na abboomutti. Trustworthy? Moo torban irraa ni dhageenyu naattaniittu kan jedhu jira. Naattaniittu erga jedhe namichi hate sun maa jedhamee waamama? Guddisina naatti. Maa jettanii waamtu namichi? Sodaatte meemmee warri jabeeyyiin dubbadhaaka. Maa jettu abbaa sanaan? Sodaatinaa. Hattuu jennee waamna. Kanaaf obboloota koo we need to be faithful. Waggaa muraasa jiraatta biyya lafaanarra. Nuurin naamuut. Jiraadhu du'i. Yoo Waaqayyo si kasarsee look at him. Yoo Waaqayyo si yoomsee look at him. But you be faithful. Karaa kee faithful ta'eeti. Isatti dhiisa. Isatti haafu. Ati mana isaa keessa doonni si dhaabe keessatti be faithful. Namoonni baay'een addanaa jiraatu. Addanaa sooramu. Addanaa nyaatu. Addanaa dhugu. Addanatti owwaalamu. Addanatti mucaa cuumsifatu. Addanatti gaa'ela geggeeffatu. Biyya gargaaru as ta'anii. Biyyaaf kennaa kee kenniis kan keeti. Waldaa Waaqayyoo keessatti waaqeffattu garuu warra si cuuban, warra ijoollee kee cuuban, warra fuusisan, warra owwaalan keessa teessee biyya gargaarta miti. Waldaa kee keessatti amanummaa kee ilaaluu barbaada Waaqayyo. Ameen. Be faithful. Be faithful. Leave the word. Biran darbin si bira darbaa. Qaayil bira darbe irraa goree. Darbin kana bira sagalee kana biran darbin dhugaa kana biran darbin jiraadhu du'i.
waanuma fedhe haa ta'u Waaqayyoof jiraannee aduun. Ameen ameen. Waanuma fedhe haa ta'u ምን የመሰለ ኪሳራ ይግጠመን ኑረን እንሙት እንደ ቃሉ አከሰገሌ ሳት waaqayyo sadhageenya nuuf eebbisu kadhan